Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam ooltan nagaa fayyaa keessanii jirtanii isinin jenna. Nuti gaa yeroo tokko tokko waa garii walaallee ajaa'iba namatti taate. Wanni dubbatanii isin jirtu. Amma Arargee keessatti kan ajandaa ta'ee deemu obbo Maama Bayaanii. Maama Bayaan akkuma beekamu darasaa ijoollee barsiifte jechuudha. Garuu xiqqoo fayyaan qabu ta'e malee silaa fayyaa qabaatee namni diin barate tokko dila kana kanatti naasa'uu ajandaa miidiyaatillee ta'uu kanaaf tan isa jabaatte isaaf haa laaffisu yannaga waan biraati nama guyyaa tokko immoo waan amma keessa jiru tana dhiisee gama rabbii deebuu danda'a. Yeroo hedduu nin kabrafaa isaa juu agarta yeroo sun faa garaasi nyaata jechuudha. Maaliif namni tokko akka ifii jaalatu waggaa dhabee akka jibbu dalagaa jiran garuu akkuma isaaf tahuutu isaaf dhabame malee silaa dila kana ni laaqata jee yaadu. Kun ammoo nama hundallee kan itti mul'atu yeroo hunda garuu namni isattillee dhiyaatu gorsuullee barbaachisaadha. Maaliif namni tokko deemee badii gurguddoo balleessuu danda'a. Kanaaf ilmi namaa nama gorsuun qaanyiillee miti. Maaliif yaada isaa kana kaaftee namni juus baay'eedha. Garuu ani yaada isaa kaasuu odoo hin taane miidiyaa kanarratti wanni inni dalagu anatti bareeduu dhabdeeti malee waan biraatii miti jechuudha. Yaada gaggaarii tokkoo fi waan babbareedduu takka oo kan dalagu tahee namoota irraa gammada. Inni immoo nama gartee diin rabbii qabu waan ta'eef namni isatti wanni ijuu hin jiru jechuudha. Amma immoo waan gartee amantiillee faalleessaa yeroo inni dubbatu abbaa fedhee yoo ta'e dubbiin sun nama yaaddeessiti. Namaas inni dubbachiifti jechuudha. Kanaafuu akkuma haa waliin dhageenyu walumaan agarra jechuudha. Rakkoon qabu bagan na dhorgatanii miti ani bagan dhiise gaa isaan karaa akkanatti soqolataa jira. Ish ana namni yeroo xiyya isaanitti gubee isin atasiin biyya arabaati maallaqa walitti saqqalatta baarakallaa achiin bakka biraa dhayitaate baarakallaa buuftaa hoggaa dhimma ustaaja qayatii waa'ee sisee gaafatan hin dhuftu ustaaji hin qara bade shar wallah waa'ee dulleen dubbadhu isimee amma waa'ee jechan taan hin dubbadhu ustaaja hin qara namaan jette maayikii banattee hin qara ustaaja qiyya jette rakkoo isaan moo hin gaafatu ustaaja qiyya beeloytanii nyaatanii akkami nyaata nyaatanii nu qaraasaa jirtan moo kami namaan gaafatu. Kuni miidiyaa lagamite dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo sabiskiraayib laayik godhuun dagatinaa. Asumaan gama oduu qabannee isinii dhufnetti isinii dhiyaanne isiniin jenna. Oolmaa gaarii. Hayyeegaa akkuma waliin agarre suni yaanni isaalleen jechuudha. Adeemsi isaalleen akkasuma. Garuu maal godhan akkam ta'uu fi namni hoo akkam godhanii wayyaawaa yoo akkam godhanii isaaf gaariidha. Kunillee deebisaadha. Namoonni yaada kanarraa gaafii qabdanis komentii jala barreessuun dagatinaa. Waan komentiin ta'e san jettuuni isinii dhiyaanna
naannoo hunda keessa ni jira. Namni barnootaa miti waannaan beekumsa. Beekumsa kabaratteerra kan Rabbiin uumaan see kanneetu bareedaadha. Beekumsi uumaan ammoo argatte abbaan fedhelleen sirraa fuudhuu hin danda'u. Sababni isaa beekumsa bareedaa waan ta'eef. Akka yaada kiyyaatti yeroo hedduu wanni nama dhadhageemaa baay'ee jira. Garuu dubbachuudhaaf xiqqoo waan ulfaatuuf itti dhiifte jechuudha. Kan akkanaati haasawni keenya kan har'a asirratti goolabamaa haga guyyaa biraatii wal agarrutti nagaatti.